warra ajandaa guddaa godhee icciitii sheekh abaluutiin baasaa hoottaana dhageeffadhaa jedhee qarshii 10 qarshii 20 YouTube irraa arkatu jecha jireenya fillee billeessee hegeree fillee billeessuu jira. Achirraa dubbachuun barbaada. Namni keenya bilchaachuu qaba, namni keenya waa hubachuu qaba, namni keenya maaliin dhageeffadhaa garamiin goraa akka gaarii waan kana yoo nu banne social meediyaan kun nutti taphachaadhaa deemaadhaa jira. Hireen dhorkaa, aalii keessaa nu baasaa, addunyaan dhorkaa, akhiraadha isin dhorka gaariidhaa miti. Social meediyaa fayyadaminsa isaa tartiibaan ni beekna waan jiruun dubbachuu barbaada warreen jirtan. Namni gadi dhufeetti ajandaa oowwaa gubbaa kaayyuutu gubbaa ajandaa oowwaa hogguu laalte garuu keessatti waan jira inni attenshinii namaa yaada namaa harkisee akkuma namni yuutuubii kana gad tuqee ilaaluuf yookaan akka namni feesbuuk isaa ol seenee ilaaluuf ajandaa gurguddaa kana kaa. Amma kan hunda keessa deemuudhaan deemu waan dhiyeenya kana deemaadhaa jira. Maqaa wal balleessi, maqaa wal xureessuu. Nam tokko yooni bultii nam tokkoo diide bu'aan harkatu jira. Yooni bultii nam tokkoo diide bu'aan ati harkatu jira yookaan mindaa sii kafalamu jira. Yoo jireenya nama tokkoo balleessite mindaa sii ba'u yookaan mindaa sii kafalamu jira. Moo jiruu keetii si jijjiirama. Inni hiyyoomeeti atu jaarta yookaan bultiin isaa diigamtee bultiin tee ijaaramte. Yoo yaadni keessan hanganuma xiqqaate icciitii dhoysaadhaan abaluu fi abaluu waliin haasoon dhiiraa fi dhalaa waliin haasooniin fidee as gubbatti gannaqaa huguu jette. What is the benefit? Namni redduun photoshoppiidha dalagaa hu'ee kijiba walitti fidaa silaa dhuguma taateehu warree waa kaawwatan. Warree waan akkanaa gootan silaa dhuguma taateehu mee bu'aan isiidhaa bu'aan eegate waan sanbaaftee arkatte maali? Faayidaan isaa maali? Obleen kiyya social media kana yokkatti fayyadamnu hin beekne rakkoo keessa galla. Wanni takka tan as gubbat dubbanne amma duraa seen ture. Wanni as gubbatti dubbanne yeroo hundaa'u rikkard taateeti waraabamtee teesse. Sagalee teetii wajjin, viidiyoo kee suuraa teetii wajjin waraabamtee teesse. Mucaa wanta kanaan gorsuu barbaada. Mucaa Hamzaa Sheekh Jaabir kanaan gorsuu barbaada. Hamzaa Sheekh Jaabir gu'aasa'u hadiis tokkos keessatti darbaa quraanaa si daliilchaa garuu namni inni irratti xiyyeeffatu yeroo hundaa'u ulamaa'ii Oromoodhaa gurguddoodha. Warra akka Sheekh Abiin Ibroodhaa kan. Naasir Hamzaa Abdii Hussein Bayaan Deebi'ee Alii Sufiyaan obboleen kiyya hadiisa lama daliilchaadhaa ayata quraana lama daliilchaadhaa yoo jalaan nama arrabsite yoo nama xiqqeessite shari'aa islaamatti wal xiqqeessuun wal salphisuun nama tokko yoo waan qaanii dalage sattaraadhaa jira ustee akka naman garree bira kutta. Rabbi isaan gaafata ati yoo dhugumaan darasaa taate yoo dhugumaan hadiisni ati himtu tokko tokko himtu kun quraanni ati daliilchitu kun dhugaa taate Rabbiin wal sattaraa wal dhoysaa waliif irra kutaa jira. Silaa jarri kun dhugumaan rakkoo qabaate ati yoo nama islaamaa taate waan kana godhuun sirraa fakkaatti moo maal yuutuubii kanaaf goota? Waan yuutuubii irraa harkatu kanaaf goota? Lubbuu arra jirtu tabaruu jirtiin beeyna. Qarshii kurna yuutuubii irraa deebisan ni nyaadhaa san afee ni nyaadhaa fi nyaadhu osoo hin beeyne yakka guddaa kan namarratti hojjettee ati kun maal abdatta bileessa. Sanummaasi fakkii islaamaa qabattee dhufta. Areedam dheeressitee hogguu dhufte salaam aleikum jechaadhaa. Yeroo garii hadiisa keessa buusaadhaa. Yeroo garii quraana daliilchaadhaa. Dhufteeti Facebook irraa mana murtii gurraachaan irra Sheekh Abiin Ibroodhaa dhaabuudhaaf deema. Mee Sheekh Abiin Ibroodhaa maal godheeti mana murtii gurraachaadhaaf dabbileessa. Yoo dhugaan nama islaamaa taate silaa dogoggorri Sheekh Abiin irraa mul'ate dawwalteeti Sheekh Abiin bakki tun addaan naan baane mee akkam jettee gaafatta namni waa beeku. Namni sammuu qabu, namni yaadu yoo dhugumaan si dhibde dawwaltee Sheekh Abiin keenya salaam aleikum.
دبيتي تخون نانقل لي أكمتي والكيتيس أكم مالي جتوان كيتيس راسل كده أنقابت سيف ديوس يوم مو مفتي تجتاتي تيت درجة تيسي قرآن في حديث عن challenge يقولون أمو أتي يوتيوب يفتش يوتيوب كرشي خلان كرشي ديدم هندا بريجتش الدنيا في آخراتي ما بليست نمد دوجر همزان شجاب نمن ما دري به من مرتي قراش جي تيه فنان سا قدان ورا شيكوتا أونلاين خرطي حديث القرآن يموت تيه فنان سا قدان إسا شافيرا مس من مرتي قراش أبون قرش إسا فالمتا إبرو من مرتي قراش أبون قرش نتوالي حديث القرآن يمنو نتسياسة ده حسين إن تيه فنان سا يرو هنداهو علماء أورمودات قاف إسلام من تقمت أسبهين منه وان تكنتبت what is his goal تكاد يعني سامالي يوتيوب مرة واركتشو يوتيوبي كفر ومركتشو وان تكو فيديو تكوراب دي يو هنگم قدتي كارشي دي براركت دولار بدك يو فيو رخي قدتي أولوكي يو هان كارشي ديدن وانكم قالوا هنگمتك ككسب باللي ساجرت همزة خيش هنگمتك ككسب اللي سار أجرت جريني خيني سوشيال ميديا خن قفامت جريني حواسم ما وجين كم أمتها وجين كم جريني خيني خأراق قفامت خا الدنيا قفامت خا آخرات أكم نكست منامي يو آخرات خيتي في جد مالي في نما أرسو ماس فيز نما تكيسو ماس فيز نما سلبسو ماس فيز ورين أكسا ورين أك همزة شي جابر ورين كايون تيسن مكانا ما رويتنيت ويوتيوب الراواد لقيت شو تاتي وبيسو ديبياتي تيادا وني هاسون تبراه الدجر مالي وان برسيف ما وان برسيف وان برترا حديث قرآنات وكمالي في برسيف الدواء الرفسيتو مالي آيات قرآن كوان برسيف الدواء الرفسيتو يو خوان ساينسي دا يو أبيت وان نمنس الأجيفتي واسر رابرت واسر راهوبت وان برلين سيادة وان غاري همزة راين برد وان كده همزة راين لجيه خنا يرو هنداو همزة أفاني بو همزة راين لجيه وان جو مالي في واكسين برسيف أكمل الزلالم نمني أريد الإرسي أسبه شيكو تربس غراغرو مان سيفي غربات إنجد إرجمار بيربسه أن أركان أنجر غراغرو ما تهتي في غربات مالي أتيس إسدرو ولا لا وانا من تسرع وقت وانا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غراغرو مان سيفي إسا إدوتي when it comes to ignorance ولا اللي خي إسا دبريجر إسا دبريجر نمني وابيه تدراتي هدون هاسو نمني حديثة في قرآن لغان قومت تقلفتي ونما ناس قبادا والبي لتلت دي وعرسو فنجرت هنا الربس ماليف شريعة سن تسرب بيها ولين تقنا والسترا ولي برخوتا ولي رامة قودا هاي ولي أرارما نمني هنگنا بيهو وما والبي أجندا برا ومي أجندا نمافيس بافتي نمالي دلي خيسا قلتي إفيف قلال دليل أسينتي داخاجر تخوني سلا نمني وابيغو أكاسنقل يو أمانتين بين please stay away الرئيس في الرئيس أمانتين يوم بين في الرئيس يو بيتي قوتو وما أمانتين أقوفا ترتيبا نورسيس جولي دوريجي أفان أربا خراقو بطي برتي أفان أربا هاسون حديثة تفكات أفان أربعة خم برند برنكوني هذه تفكات هو جوز قبته البي يعني أكسيمت بكم ستكان هدوني أتما برنوتا يوخانيس صدركا شيء أمين فاك أي تور هنجرت أفان أربعة برندا دريرت ورته جتشلا ما في سدي هازون نمخين يعتذر كتب بي أفان أربات أركي هنداو قرآن أفتا أفانو أربا خدوبة مخنو هنداو أربا أفتا ورس أركاس الرجلو
يوس لقي فتي دو غريفيس قنهم الجر خنافو سواي خد بجلين فيني ناصر حمزة شي جابر واخد بجون فيني قرو هجون يتي سر ديما قد عمرتي سجنتات تبافتي علماء أورمود هند فرق عنو بليسو فرق عن أرخنان دو أرخنان الربس أرسين الربس قويتي أتي اتدولتي أسون دندين دبتشو رقم أسون دندين سجنتات تبافتي تربان كان شيء تخان الربسا تربان كان شيء خنان تكيسا تربان كان خنان أكرو إتي سجنتات تبافتي أزبادي بليسو سر الأمتي خنبودا I'm going to challenge you. أفرا بس قولك كيسة قلفتي أتوي بيت قارين تو وان رو هم تو تنقود يم تو تيني لال ولي أنا challenge سقول أيشو أنا خافان كبير أنا سقول يو سوتج خنبودا علماء يورمودا مكان كاسيني من مرتي قراشاتيس الرأي قليتي تشوفي أبي يود أبدلي من مرتي قراشة ورا سياسة ورا سفكاتو ورا بيكم صدركا خيتي كابو ورا بيكم والمدالتن إسانسن قفرتي إسانسن قفن الرأي قلي من مرتي قراشة لهيسي الرات ألانتل خنا على ورا بيكم سان سبير خوتي ورا صدار بيتين سبير خوتي ورا حديثها قرآن سجال مالي تررات ما تررات واني لكم ما تررات يفركفت نملي ركفت نميك أدليسين سياسي كومنتي قولي نميك أدليسين maybe نمت بسالو قيسا نمشن يوني قربان كوان أدب بتجي هذا نما شنن سوان إسام بالليسن هنداهو سيت غافت مورافتا نتقولي سياسة سوينو وان أمنتي لا قوة الله نمالي بيكم سينو تكامنو في بيكم سي علماء تنيك أبدو دتشي في سميل دو قرتي وابل ليست أتقرو سياسة سيفنقلين بيتو أمنتيني سيفنقلين بيتو إدو خلت الرافمتيت حالة هما خسرت إدو خلت الرافمتيت فنفمتي فيفو حالة ما خسر تك سياسة شلالت تك نمامتي تاجد تك حديث علميت أكما تاجي لندادا وما سياسة روبيولا تاجي لندا قد يرتو أتيس أمنتي إسلاماتي في سياسة روبولين سيقول على يرت ستوب قالوا يروح الدوسي لالا تكاسي وان فائدات أوادو بتسنجر تكا سي جولي لالا هيسي وان بالغي لها سملي سي من قدو هريا أبا خيتي أسقبتو البيت كي سملي شي أمين فان هريا أبا خيتي نمني هريا أبا إفي أكا أبا إفي اللال هريا أبليس إفي قدا أكا أبليس إفي قدا تلال حمزة نمني أولا في كبج تنا أمنتي إسلاماتو إتنو أمر آدا خيست ألني قدرني آدا أرموراتو إتنو أمر أولا خبجي هريا أبا خيتي خبجي هريا أخيتي خبجي هريا أبليس خي قدا خبجي تيك آكت كبجا كان أكاتان إتقدن أنا أكاتان إتقدن تنبيخ I have no idea أكن قدتي أنا بيخ أمانتي أكن قراتين بيخ ناموس أكن قدتين بيخ قرو تلتي أرمو دا سفو أرمو دا ناموس هاد أبان إتقدسن هرياتين خبجا هريا أبليس خيسن قدا خبجا أولا خيسن كبجا خنان قدن واحد دو خيسا قدتي فيسبوك الرا واركتشو دا مالي يوتيوب را واركتشو دا فحق اسم غاريمت ولي أجندا ورباد أنا سيواس الرأس لا دبط شيء أينو غربا مارش الناصر الرأس لا دبط الرأس الرهاسوي أجندا أنا سيواس نقافردو قوجر رأسيهن خنبود قرو حمزة خنبود
kana booda waa'ee ulamaa'ii Oromoodhaa afaaniyyoo dubbatte si gaariin ta'u. Si gaariin ta'u. Yoo waan arrabsine haasoon beektu ayinoo. Haasawa anaatu piraayiveetiidhaan si barsiisaa koottu nagaa hodhu caffee. Waan kanaan dubbachuu barbaadaa asirraa akkamitti dubbatanii caffee raamsgaa akka obboleessaa siin gargaara. Maaliif badirraa si eeguudhaaf. Dilii dalagurraa si eeguudhaaf akka obboleessaa bakka itti haasuu sarkaa bade caffee waan kana akkamittiin dubbadha. Mee eessarraa eegleetiin eessatti xumura. Maal faadhaan keessa buusa jeetii na gaafadhu. Waa'ee siyaasaatis, waa'ee amantiidhaatis hadiisa tokkicha beesan akka guyyaa guutuu barsiisaa ooltuun si gargaaran. Hadiisa tokkicha beesan akka guyyaa guutuu barsiiftu. Kana ala nuti ulamaa'ii teenyaaf kabajaadha qabna. Kabajaadha. We respect them. They are our leaders. Hogganoota keenya warra jala yaanu, warra irraa barannu, warra fakkeenya godhannee jireenya keessatti they are our example. Ulamaa'in teenya nuuf fakkeenya. Jireenya arraatiif habaruutiifis fakkii godhannee jala yaanu. They are our example. Warri kiristaatis qeensota isaanii fakkii jala yaanu. They set as a good example. Hogganoota fi namni ni kabaja. Hogganoota waan fillee miti. Hogganoota dandeettiidhaan fakkii nuu ta'uudhaan as bahee hamturraa nu eeguudhaaf nu barsiisu waan taateef we got respect for them. Kanaafiin kana booda yoo dubbatte siif gaariin ta'uu siin jedha. Waan ati ooftu dhagee kalee fi kana. Olola ati oofaadhaa jirtu. Sanamni piraayiveetiidhaan waan feetuu asitti mirqateetimi. Maal qabaa dubbattoo? Namni abbaa fedhee hojii yoo as piraayiveetii, what's wrong with it? What's wrong with it? Dhiiraa fi dhalaan piraayiveetii hojii as rakkoon maali? Rabbiitu walii uume dhiiraa fi dhalaa. Si galee? Inumaa akka sharatti namni kun sharmuuxa ittee yakkuudhaaf hanga isaa wajjiin rafan gartutti dubbachuun qabdu. Ragalleen baatu. Kun shari'aa Islaamaati. Achi bira kutteeti sababa barbaaddee abalukkas godhe. What's wrong? Oromoo social mediaadha. Dhiiraa fi dhalaa yoo wajjiin haasawan, is there anything wrong with it? Mee maali doggorre? Doggorre qabaa? Akka waan salpheetti fudhattanii, akka waan guddoo fudhattanii. Warreen dibbeetumtis ifeegaa. Waan qaanii ta'in qaanii gootee. Ati gaafa kamitti fuute? Ati hin dubbattu, ati afaan kee duudaadha. Iji tee bal'aadha. So daangaan dabrin. Karaa biraatiin waa'ee eenyu makiinaa ishee Amin Irroodhaa sababa barbaaddee oppidoon jala seentee yaa'ee haas deemte. Oppidoon akkana goote. Oppidoon kun nama tokko yaa'ee keessa galchuu barbaadde. Ajandaa akkanaa kana haafte. Haasoo ishee Aminaasoo irraa waan itti dhiifni beekaa asitti dubbadhu. Waan oppidoodhaa hanqate akka gaariitti hin beeka. Waan haasoo isaa keessaa jibban akka gaariitti hin beeka. San keessa gabbee dubbachuun barbaadu. Garuu oppidoon hogguun yaa'ee eegaltu. Amma hordoftoota amantii Islaamaatii wajjin yaa'ii barbaaddee jechuudha. Amma dura yaa'ii guddoo tokko goote oppidoon. Hordoftoota amantii Islaamaatii wajjin yaa'ii guddoo tokko gooteetti qeensii hogganaa gootee fi qeensii meeshaa gubbaa keessee oppidoon mudawwar kaattee warra amantii Islaamaa dhoysitee awwaaltee arreessitee achi taphattee warra amantii Islaamaa Abiy irraa eegalee itti taphatanii qeensii hogganaa godhanii meeshaa gubbaa kaan. Qeensii qaallichaa hogguu haasollee qeensichi Itoophiyaatiif saddaan hin baafne. Achi kaan. Arra jarri ولما تقدميتي وان دنديسون تبرو فيتين وما تفي خاصة نجان جرا شادا جرا ون إنجد ون ما مكان كاتب وخنوبة واحد دول أجر نعمنا نما يدو ديم تبيدون
nama hedduu qubalachuudha adeemti. Shaamini birootii miti. Warra isa duubaa fees hedduu dha'uudha adeemti. Waan dha'uudhaaf deemtuuf guyyaa biraati irraa dubbadha man dubbadhu. Garuu wanni dha'uu barbaadu. Oppidiyoon mallasiis kan godhaa ture. Gaafa mallasiis akkanuma godhaa ture. Gaafa shororkeessummaadhaan yakkee ulamaa'ee Oromoodhaa hidha guurees. Gaafa shororkeessaadhaatu Baalee keessaan Harargee keessaan dhufe jee mallas labsees. Gaafa dargiin darasaa imaama itti deemtu takhaliixaa fannifatte hundaa huureebee ajjeesaadhaa turees. Warra sheekotii muka qaasiftu hundaa uumanii guuraa turees. Warri si duraatis kanuma godhe Abiyyi Ahmad. Warri si duraatis kanuma godhe danda'anii hin dandeenye. Wanni maantana OPDO'n deemtuuf kun isin baasuudhaaf hin taa'u. Dheengadda hogganoota Oromoodhaa mana hidha guurtanii garii baaftanii garii hidhaa jira. Amma diri faraqaa ulamaa'ee Oromoodhaa tana ummataa jala deemaa. Ummataa lakkuma dhagaa markattuun OPDO'n hisohaatti hibaareetti. Arra ummata biyya keessaa hoogganaadhaa jiru ulamaa'ota Oromoodhaati. Ummata Oromoodhaa ulamaa'ee Oromoodhaatu hooggana. Ummanni Oromoodhaa mootummaa caalaa ulamaa'ee Oromoo tana dhageeffata kun dhugaa jirtu. Akkasiin walii galla. Mootummaa OPDO caalaa ummanni Oromoodhaa yoo ulamaa'een tun yaamte dibji eebba. Yoo ulamaa'een tun waa godhaa jetteen ummanni akka jiru godha waan isaan jedhan. Gaafa OPDO'n godhaa jetteen OPDO jalaa baqatan. OPDO'n ummannummaan nun dhageenye. Khajara kana dhagoo ummanni kun jaranu jalaa garagalchee beekama OPDO'n waan beektu. Waa'ee amantii waan hin beekneef. OPDO keessa khasalaatulleen ka ibaadaa godhu fakkaatulleen hundi isaanii gosta akka yaadan. Gosta akkatti yaadan. Sodaa guddurraa qaban ulamaa'ee teenya waan ummannummaan amanee jala deemuuf, waan ummanni karaa isaan deemuuf, waan ummanni isaan dhagahuuf OPDO'n hinaaffaa kanaaf waa hedduu balleessuudhaaf deemti. Wanni isin jiru waan kana OPDO hin dandeessan. Yikannaad hin dandeessan. Warri isin duraa ka isin irra jabaadhaa mallas zeedaaweedhaa abbaan keessan ka isin uume hidhadhabe. Abbaan OPDO uume kan akka rabbi salaattaniif TPLF biyyirraa isin uumte OPDO isinuu ulamaa'ota keenya kana mataa gaqqabachiiftee mataa cabsuu hidhadhabde. Maalayyaa isin ergamtuu qe'ee keessaa. Maalayyaa isin aangoo norkaa baatee boo'eessa seenna jee fi lubbuun qeensa galtee jirtu maalayyaa isin. Yoo irraa dhaabbattan isiniif gaariidha. Yoo waan kana dhiiftan yoo irraa dhaabbattan isiniif gaariidha. Yookaan ammaas boolla handaqa biraati fi qotaadhaa jirtan. Qarree biraati fi qotaa jirtan. Qarree keessaa sanuu hamtuudha. Mallas warri mallas hin kute du'aayii sheekota keenyaati. Warri mallas afaan qabe warri mallas qat godhe du'aayii ulamaa'ee teenyaati. Kana wattu godhu kana wattu gaafa shororkeessummaadhaan yakkee haadhaa fi abbaa adda baasee abbaa ilmaan irraa adda baasee hidha guuree murtii umriitti kenne ulamaa'ii teenyaatu mallas hokkee gubbaa dhaabbate du'aayiidhaan. Hokkee gubbaa. Abiy Duraanuu ilma abaaramaadha. Ilma abaaramaadha. Ifi gabaabsuudhaaf deema. Haganumaan ja'a fayyaa ta'a. Mucaan maraataan sun akka ittiin deebine abdiin qabaa. Akka waan oofaadhaa jiru kana walitti hin deebine. Abdiin qabaa. Yoo itti deebite garuu gaariin ta'u eenyu Hamzaa Sheikh Jaabir gaariin ta'u. Baalagummaa hamtuu keessa jirta. Baalagummaa kana numaatu wal dhaabee wal gorsee wal dhaabaa yoo gorsaan dhaabbattee irraa dhaabbadhuun siin ja'a achi bira kutini fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadhaa.